Itoophiyaa keessatti garaagarummaa yaadota faallaa fi maddoota walitti bu'iinsaa ta'uu danda'an gidduu jiru dhiphisuun waliigaltee biyyaalessaa fiduuf kan hundeeffame Koomishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa hojii hanga ammaatti hojjeteen naannolee biyyattii 12 bulchiinsa magaalotaa lamaanii fi aanaalee 1234 keessatti kutaalee hawaasaa fi dhaabbilee sadarkaan jiran irraa ajandaa walitti qabuu beeksiseera. Koomishinichi hojiiwwan ijoo hojjechaa ture qormaatilee muudatanii fi kallattii gara fuulduraa irratti bakka bu'oota dhaabbilee amantaa fi waldaalee siivilii waliin mari'ateera. Koomishinarri olaanaan Koomishinii Marii Biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Ar'aayaa haasaa taasisaniin adeemsa hojii ajandaa walitti qabuu kana keessatti gaheen dhaabbilee amantaa fi waldaalee siivilii olaanaa ta'uu dubbataniiru. በዚህ ሁሉ የ4 ዓመት ከ2 ወር ጉዟችን ውስጥ የእናንተ ሚና ግን በጣም ትልቅ ነው። Adeemsa keenya waggaa 4 fi ji'a 2 kana keessatti gaheen keessan baay'ee guddaa ture. Hooggantoonni dhaabbilee amantaa guyyaa jalqabaarraa eegaluun nu wajjin turanii. Dhaabbileen siivilii karaa bakka bu'oota isaanii nu deeggaraa turanii. Hanga aanaatti gadi buunee ajandaa akka walitti qabnuu fi dhaabbileen nu tumsaa turan 5 keessaa isin lamaanuu nu tumsaa turtanii. Koomishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa hojii hanga ammaatti hojjeteen karaa qaamolee hunda hirmaachisee fi haqa qabeessa ta'een dhibbeentaa 93 milkaa'eera kan jedhan Piroofeesar Masfin ajandaa walitti qabe kana hawaasatti baasuun dura qaamolee garaagaraa waliin ni mari'ata galtee dabalataas walitti qabaa jedhan. የሀገራችን ህዝቦች ለመጀመሪያ ጊዜ 1234 ወረዳዎች መምከር ጀምረዋል። lammiileen biyya keenyaa aanaalee 1234 keessatti argaman yeroo jalqabaatiif mari'achuu eegalaniiru. Adeemsa kana keessatti dhimma biyya isaanii irratti mari'achuu jalqabaniiru. Tokkummaan rakkina ka'umsa biyya isaanii ifatti baasuun walqixxummaaf qophaa'aa jiru. Nutis ajandaa walitti qabnee kana irratti qaamolee garaagaraa waliin ni mari'anna. Galtee dabalataas walitti qabaa deemna. Pirezidaantiin mana maree waldaalee siivilii obbo Ahmad Hussein gama isaaniitiin boqonnaa mariin biyyaalessaa irra gahe akka carraa gaariitti itti fayyadamuu qabnaa jedhan. ሀገራችን በዚህ ወቅት ሰላም፣ ፍትህ biyyi keenya yeroo ammaa boqonnaa murteessaa nagaa hirmaannaa walqixxummaa fi dhaabbilee ciccimoo barbaaddu geessetti. Kanaaf adeemsi marii biyyaalessaa garaagarummaa keenya mariin furuu fi waltajjii fayyadudha. Kanaaf marii kana akka carraa gaariitti itti fayyadamuu qabna. Nageenyi waaraan waliigaltee siyaasaa qofaan osoo hin taane mari'achuun kan dhufu ta'uu ibsanii aadaa marii kana cimsuuf dhaabbileen amantaa fi waldaaleen siivilii gahee isaanii bahachuu akka qabanis dhaamaniiru. እኛ እንደ ሲቪል ማህበራት ዘላቂ ሰላም nuti akka waldaalee siiviliitti nageenyi waaraan waliigaltee siyaasaa qofaan akka hin ijaaramne ni amanna. Hirmaannaan lammiilee itti gaafatamummaa fi mariin walitti fufiinsa qabu murteessaadha. Aadaa walii galtee kana cimsuu marii biyyoolessaa jajjabeessuu fi hawaasni karaa hiika qabuun akka hirmaatuuf dhaabbileen amantaa fi waldaaleen siivilii gahee olaanaa qabu. Hanga caamsaa 14 bara 2018tti bakka buutota aanaalee irraa dhibbeentaa 93, dhaabbilee amantaa fi waldaalee siivilii irraa dhibbeentaa 84, dhaabbilee mootummaa irraa dhibbeentaa 83, paartilee siyaasaa irraa immoo dhibbeentaa 75.4 fi namoota beekamoo irraa dhibbeentaa 72.5 irraa ajandaa walitti qabu ragaan Koomishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa irraa arganne ni mul'isa.